nuti waraanni bilisummaa Oromoo xurree abboota keenyaa kalee sanarra imaluu fi gaafa qawwee kaasnee baannu dirree qabsoo bunatu jiraayu buna dhuguuf itoon taane lubbuu keenya tokkitti ilaannee hiree ummata keenyaa murteessuu fi qawwee kaasnee baanne jechuudha. Qawwee nuyi kaasnee baanne sun qawwee kalee jaalli lubbuu isaa tokkitti irratti dhabee yookaan irratti kitimee lafee isaatti cabsee dhiiga isaatti lolaasee nutti edudda diinarraa baachaa irraa jiru. Warreen qawwee jaalli lafee isaa cabsee dhiiga isaa lolaasee lubbuu isaa tokkitti kitimee dugda diinarraa hiikee sitti hidhe. Fuutee diinatti harka laattee borseenaan illee seerri illee si gaafataa jechuudha. Waa biraa jechuun barbaanne. Nuyi bakka kana kan dhufne beekamtii miti. Dubartii barbaacha miti. Maallaqa barbaacha miti jechuudha. Hiree ummata keenya lubbuu keenya tokkittiin hiree ummatichaa murteessuu fi qawwee kaasnee baannee jechuudha. Qawwee hidhannee jirruun hiree ummatichaa murteessuu fi qawwee ukaasaa jirra jechuudha. Har'a ummatichi maal akka dhabe hin beeka. Maalillee akka ilmaan isaarraa eeguun beekaa jechuudha. Eenyu akka isaaf du'uufi eenyu akka isarratti duuluun beekaa jechuudha ummatichi. Garuu faarsitee bultoonni waa barbaadde itti yoo lolte ummatichi amma si agawyuu hamma qabaa jechuudha. Warreen abashoome Oromoo abashoomeetu si agarraa kanaaf Oromoon Oromummaa isaa beekee Oromoon sabboonaa ta'e har'allee qabsoosaa jabeeffachaa jira. Qabsoosaaf utubaa ta'eeti qabsoosaa jala hiriireeti qabsicha finiinsaa jira jechuudha. Gabaabumatti waan isiniin jechuu barbaada. Ani kalee waan amma naa ba'eef hiree ummatichaa murteessu. Waan lubbuu kiyya laaddeef hiree ummatichaa murteessu. Wanti na galchuu yoo jiraate bilisummaa yookiin wareegama qofaa jechuudha. Kana beekiiti warreen gali jettee nama kadhattullee warreen gali jettee maqaa namaa balleessitullee irraa of eegisiin jechuun barbaada. Isinin jaalladha, isinin kabaja. Thanks.